Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee wal duraa duubaan isin beeksisna. Jalqaba oduutu dhiyaata. Oduutti aansuudhaan barabaraan qe'ee ofirratti salphachuu manna gadi bahanii falmatuun gabrummaatti xumura gochuutu sirna mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'etu gama keessan ga'a. Itti aansuun lammiilee Oromoo guttin irraa kumaantamaan qe'ee qabeenyaa isaaniirraa humna finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jedhamuun buqqa'anii shaambuu qubatanii jiran keessaa afgaaffii harmee tokko waliin deemsisnetu dhiyaata. Xumura irratti qophii goorroo abbaatu hordota roorroo abbaatu dhowwata jedhutu dhiyaata. Nu wajjin turaa isiniin jecha gara oduu yeroo galgala kanaaf qabnutti isin dabarsina. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan Shumburaa Odaati. Jaarmiyaan ABO haala Oromiyaa keessaa irratti muddee 17/2022 kaleessa marii hawaasaa gaggeessee jira. Marii karaa toora zuumiin qophaa'e kana irratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabaa, hawaasni beektotaa fi hayyoonni Oromoo akkasumas kanneen waldaalee dubartootaa, jaarmiyoota marabbaa, abbootii amantii fi dhaalee hawaasa adda addaa irraa ta'an qooda fudhatanii jiru. Marii kana irrattis duguuggaa sanyii fi gidiraa ulfaataa uummata Oromoo fi weerara Oromiyaa irratti humnoota mootummaa bilxiginnaan bobbaase sadarkaa akkaan hamaa fi qaneessaa ta'een deemaa jiru sochii akeeka Minilik galmaan ga'uuf jecha ifaa fi dhoksaan diinnan Oromoo itti jiranii fi warraaqsa uummanni Oromoo duula irratti baname qolatee dhabamarraa of oolchuuf akkasumas kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uuf Oromiyaa keessa gaggeessaa jiruu fi hiriirri mormii sirna bilxiginnaa deeggarsa fincila biyya keessaaf ibsuuf jecha hawaasni Oromoo biyyoota alaatti taasisaa jiruu fi dhimmoonni hedduun ka'uudhaan irratti mari'atamee jira. Dhimmoota gaaffileen irratti ka'aniifis hogganoota ABO'tiin ibsi laatamee jira. Qophii akka aadaa Oromootti eebban eegale faaruu alaabaa Oromoo itti aansuun kanarratti Jaalala Maayyoo Diroo Oromiyaa irraa hirmaachuudhaan haala duula hammina diinnan weerartoonni Oromiyaa keessatti raawwataa jiranii fi tarkaanfilee qabsaa'onnii fi uummanni Oromoo lola irratti baname irra aanuuf fudhatan qaban ibsanii jiru. Godinoota kibba bahaa Oromiyaatti hidhaan miseensota ABO irratti jabaatee itti fufuutu barame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti muddee 17/2022 kibba bahaa Oromiyaa godina Baalee dhiyaa onoota garaagaraa keessatti miseensota ABO isin waraana bilisummaa Oromootittiin jechuun jumlaan manneen irra deemanii akka hidhaa jirantu dhaga'ame. Akka kanaan godina Baalee dhiyaa ona Dalloo mannaa magaalaa Dalloo fi gandeen onichaa keessa jiran keessa kanneen waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhaman miseensonni ABO keessaa kanneen ammaaf maqaan ABO dhaqqabe Maamman Hussein Abduu, Adamaa Amaan, Abdulhaab Hussein, Abdulwahaab Hussein, Abdurrahimiin Saanoo kanneen jedhaman dabalatee ilmaan Oromoo lakkoofsan 14 ta'an waajjira poolisii magaalaa Dalloo mannaatti hidhamuun dararamaa jiru.
Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana ona gobbaa magaalaa gobbaa fi gandeen naannoo irraa kanneen maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromootiin adamfamanii hidhaman miseensonni ABO waajjira poolisii magaalaa gobbaatti hidhamuun dararfamaa jiru. Akka kanaan ganda Sheedam irraa ukkaanfamuun kanneen hidhaman Hussein Abdii, Muhammad Waliyyi, Qaasim Abdul Jalil, Muhammad Hussein, Ibrahim Usman kanneen jedhaman keessatti argamu. Ona gobbaa ganda Itittuu Suuraa fi gama Xajaa jedhaman irratti kanneen hidhaman Adam Ayyub Shaaroo, Nuuree Jamaal Subii, Awwal Muusaa, Ahmad Hussein Adim, Hussein Muhammad Tolaa, Makkee Umar Sirboo keessatti argamu. Onuma gobbaa ganda Sa'ummannaa irraa tokko Aloo Haajii Umar, Awwal Ibroo Kadir, Jamaal Qaasim Gurree fi kanneen maqaan nu hin dhaqqabin hedduun waliin jiru. Achuma ona gobbaa ganda Mi'oo irraa Jiliyaan Adam, magaalaa gobbaa irraa Muhammad Umar Shaymoo waraana bilisummaa Oromoo deeggartan shakkuun dararama akka irraan gahaa jiran dubbatu maddeen Saaba'oo. Hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraatu hiriira mormii ba'uudhaan mootummaa Bilxiginnaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa fi raawwachiisaa jiru balaaleffachuu itti fufaniiru. Akka kanaan hawaasni Oromoo biyya Aastiraaliyaa bulchiinsa Viiktooriyaa keessa jiraatu muddee 15/2022 magaalaa Meelboornitti hiriira balaaleffannoo mootummaa abbaa irree fi nama nyaataa Bilxiginnaa irratti adeemsisaniiru. Kaayyoon hiriira mormii kanaa ajjechaa haleellaa diroonii fi xiyyaaraa dhumaatii sukkaneessaa humnoota faannoo fi deeggartoota mootummaan Itoophiyaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru balaaleffachuu akka ta'e beekuun danda'ameera. Mootummaan PP humnoota faannoo Oromiyaa keessaa akka baasu, waraana Oromiyaa keessaa akka dhaabu, haleellaa xiyyaaraa akka dhaabu, waraana Oromiyaa irratti labse dhaabee rakkina karaa nagaatiin akka furu gaafataniiru jechuun maddeen gabaasaniiru. Hiriira mormii sa'aatii 4 oliif gaggeeffame irratti hawaasni addunyaa dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gahee isaa akka ba'u gaafachuu isaanii maddeen oduu ifoomsanii jiru. Warreen ajjechaa sukkaneessaa uummata Oromoo irratti raawwatanii fi raawwachiisan seeraan akka gaafatamuu qabanis hubachiisaniiru. Hiriira mormii walgahii hoogganoota biyyoota Afrikaa fi Ameerikaa US Africa Leaders Summit jedhamu irratti affeeramuu mataa sirna nama nyaataa PP Dr. Abiy Ahmad balaaleffachuun hawaasni Oromoo Ameerikaa fi Kanaadaa kutaalee adda addaa irraa walitti dhufan Washington DC'tti guyyaa 2 hiriira mormii gaggeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Barnitti kanneen Norway jiran magaalota Osloo fi Bergeenitti Neezerlaand warri jiran Zaheegitti akkasumas Faransaay magaalaa Paarisii fi Liyoonitti hiriira mormii ba'uudhaan sirna PP uummata Oromoo irratti yakka raawwataa fi raawwachiisaa jiru akkaan balaaleffataniiru. Keessumaa hawaasni Oromoo biyya Neezerlaand magaalaa Zaheegitti hiriira mormii ba'an kunniin xalayaa isaanii waajjira haajaa alaa Neezerlaand, paarlaamaa Neezerlaand fi imbaasii Turkiyyeetti galchanii jiran. Akkasuma hiriirtonni kunneen qaaman imbaasii Turkiyyee Zaheegii jirutti argamuudhaan diroonii mootummaa Abiy Ahmadiif kennuudhaan uummata nagaa, ijoollee fi manguddoo ajjeesisaa fi mana barnootaa barbadeessaa akka jiru bifa dhaadannoon ibsanii jiru. Yaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya oduu isin dhageessisuun eegallee itti fufa. Amma itti aanee kan isiniif dhiyaatu qophii mata dureen isaa bara baraan qe'ee ofirratti salphachuu mannaa gadi ba'anii falmatuun gabrummaatti xumura gochuutu sirna jedhu ta'a. Kunooti.
Barabaraan qe'ee ofii irratti salphachuu mannaa gadi bahanii falmatuun gabrummaatti xumura gochuutu sirna. Qabsoon gabroonfattoota waliin godhamu kan inni bu'aa buusuu yoo sabni gabroome sun qabsoo geggeessuu itti fufiinsaan taasise qofa. Dararaan, ajjechaan, buqqaatii fi qe'ee isaa irratti weerartootaan salphifamuun kan irraa dhaabbatu yoo jabaatee falmate qofa. Oromoon akka sabaatti erga bara fincila qonnaan bultoota Baalee fi Raayyaatii kaasee guyyaan inni gabroonfattootaaf tole jedhee bule hin jiraatinuu malee qabsoo qindaawaa rakkoo isaatti isa xumuraaf guduunfaa godhe geggeessuu hanqachuun gidiraan isaa hanga har'aatti akka itti fufu godhee jira. Qabsoo bifa faffaca'een geggeeffamaa ture kana akka inni jabaatuuf jecha sabboontonni qaqqaaliin sabaa ta'anii mari'achuun qabsoo kana mataa isaa walitti fiduuf jecha jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO bara 1970 gara jalqabaa keessa hundeessan. ABO'n erga hundaa'ee as qabsoo bifa faffaca'aan geggeeffamaa ture qindeessuun qabsoo falmaa mirga abbaa biyyummaa akka galii isaa gahuuf hojjechaa tureera, ammas hojjechaa jira. Diinnan Oromoo akka Oromoon qabsoo isaa qindeessee irree tokkummaan isaan hin falmanneef yeroo adda addaatti mata duree adda addaa uumanii tokkummaa sabichaa laaffisaa turan. Kunis hojii boonsaa ABO'n hojjeteen akeekni diinaa kun fashaluu danda'eera. Addi bilisummaa Oromoo qeerroo dargaggoota Oromoo gurmeessuun akka isaan qaama qabsoo kanaa ta'an taasisuu keessattis hojii boonsaa hojjeteera. Kanaanis diina haga funyaan hidhate TPLF'n aangoorraa buusuu danda'eera. Diddaa uummataa qindeessuun mootummaa abbaa irree ofirraa kaasuun akka danda'amu seenaa biyya kanaa kan yeroo as galuuti. Diddaan kamuu akkuma gubbaarratti tuquuf yaalle yoo itti fufiinsa qabaate qofa firii barbaadamu argamsiisuu danda'ama. Uummanni keenya kana hubachuun diddaasaa jabeessee itti fufuu qaba. Oromiyaan seenaa ishee keessatti argitee kan hin beekne yeroo ilmaan ishee weerartoota finxaaleeyyii yookiin golissitoota Habashaan akka hoolaatti ciibsamanii mataan irraa muramu argaa jirti. Wayita nama ciibsanii mataa irraa muran kan agarsiisu suur-sagalee yookiin viidiyoo waraabanii wayita ittiin dhaaddatanis argaa jirra. Salphinni kana caalu hin jiru. Hammeenyummaan gabroonfataa kana caalus hin jiraatu. Bineensummaa yeroo ammaa addunyaa kana keessatti mul'atee hin beekamnetu Impaayera Itoophiyaa keessatti saba Oromoo irratti ta'aa jira. Bara addunyaan lubbuun namaa hafnaan bineensaafuu abukaatoo ta'ee lubbuun bineensaa akka hin baaneef falmatutti Oromoon haga bineensaallee hanqatee yeroo qalamu caalaa maaltu nama dhukkubsa. Oromoon diina qe'ee kee dhufee akka hoolaatti ciibsee si qalu calliftee mana teessee eegda yoo ta'e sababiin inni qe'ee kee keessa akka barbaadu fiigee yookiin garmaamee ilmaan kee abbootii fi haadholii keenya akka barbaadutti hin ajjeefneef hin jiru. Dubartii ulfa baatii 9 osoo isheen lubbuun jirtuu manatti galchanii itti cufanii gubuu caalaa hammeenyi isaan nurratti raawwatan hin jiru. Akeekni diinni qabatee gadi bahee kun ummata Oromoo lafa isaarraa balleessuu maqaan Oromiyaa jedhamu akka lamuu hin kaanetti dhabamsiisuudha. Kana kan mirkaneessu ammoo wayita isaan gadi bahanii dubbatan dhagahaa jirra. አማራ በሰላም መኖር የሚችለው ይሄ ኦሮሚያ ተብሎ የተመሰረተው ካርታ አፈራርሰን ስንወጣ የአማራ ልጅ አቋሙ ወለጋ የአማራ የዳሞት የጋፋት ምድር ስለሆነች ወለጋን ለቀህ ትወጣለህ ትለዋለህ ኦሮሞ። ilmaan amaaraa ejjennoon isaanii lafa isaanii Oromoon irraa fudhate deeffachuu kaartaa Oromiyaa jedhamu balleessuu kan jedhu ta'uu qaba. Wallaggaa fi Shawaan kan Amaaraatti kanaaf deeffachuu qabna jechuudhaan akkasitti dubbatu. ምን ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አማራ ቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር። ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ወለጋ የአማራ ለዚህ ቁርጥ መነሳት አለበት። እያንዳንዱ አማራ ሸዋን ለቀህ ውጣ ማለት አለባቸው ኦሮሞ። Kana milkeessuuf ammoo ilmaan Amaaraa kan jedhaman hundi kutatanii ka'uu qabu jedhu. Haga nuti lafa kanarra jirrutti biyyi Oromiyaa jedhamtu ijaaramuu hin dandeessus nuun jedhu. እኛ በህይወት እያለን ኦሮሚያ የሚባል ካርታ never gonna be exist.
ኦሮሚያ የምትባል ሀገር መቼም አትመሰረትም። ኦቀኝ ሸዋ ፊ ወለጋን አለስ ባሌ ሀረርጌ ፊ ጅማን ኢሌ ብያ አማራቲ ጀዱ ፊንጣሌይን አማራ ኩኔን kun fedhii lafa babal'ifannaa isaan qaban kan nutti agarsiisudha. Kana malees uummanni keenya yoo falmatee ofirraa hin deebifne gara fuulduraatti maal akka yaadaa jiran haasaa isaanii kanarraa baruun ni danda'ama. ባሌ የአማራ ሀገር ነው። ወለጋ የአማራ ሀገር ነው። ሀረርጌ ከነስሙ ጭምር የአማራ ሀገር ነው። ጅማ የአማራ ሀገር ነው። ጅማ የሚለው የጋፋት ነገድ ነው። የጋፋት አማራ ነገድ ስም ነው። የኦሮሞም ስም አይደለም። Kana malees Durataan paartii የአዲስ አበባ ባለድራ jedhamu እስክንድር ነጋ yeroo tokko turtii miidiyaa tokko waliin taasiseen yeroo lola kaabaa jechuun Tigraay waliin jiru xumurre fuula keenya gara Wallaggaatti deebifanna jechuun dubbate. Kana jechuun gochaan amma uummata keenya Wallaggaa irratti gaggeeffamaa jiru itti karoorfamee akka ta'e kun ragaa guddaadha. ሌላ ፊታችን የምናዞርበት ሌላ ደግሞ እንደ ሀገር የምንዘምትበት ጉዳይ አለ። በተለይ ሸኔ በኦሮሚያ ላይ የአክራሪ ቄሮች እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ በዛም ላይ ፋኖም ልክ ትግራይ ድረስ ገብቶ ትግራይ መግባት ካስፈለገ ትግራይ ድረስ ገብቶ የህወሓት ሰራዊትን መበተን አለበት እንደሚባለው ሁሉ ያ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ኦሮሚያ መግባት ገብቶ ሸኔን እንደዚሁ ትጥቅ ማስፈታት ያስፈልጋል። Manneen amantaa bakka silaa kabaja qabaachuu malee golgaa godhachuun akkamitti wal ijaaraa akka turan sagalee waraabamee bahe kanarraa baruun ni danda'ama. መስከረም 23 ጀምሮ ምሽጎች እንዲቆፈሩ በድብቅ ኬላዎች እንዲጠበቁ የድብቅ መሳሪያዎች አማራውን በየመስጊዱና በየቤተ ክርስቲያኑ በማስገባት በማማማል አንዱ አማራ የአንዱን መሳሪያ የድብቅ መሳሪያ እንዳይጠቁም በማድረግ በማተማመን ይሄን በማድረግ kullachuu ummata kana qeefii qabeenya isaarraa buqqisanii fedhii lafa babal'ifannaa isaanii galmaan gahachuuf wanni isaan hojjechaa turan hedduu ta'uu gochaa isaanii kanarraa baruun ni danda'ama. Sagalee waraabamee bahe kana irraa akka hubannetti manneen amantaa fi bakkoota adda addaatti of ijaaruun meeshaalee waraanaa hidhataa akka turan dahannoo adda addaa qotanii ummata kana fixuuf qophaawaa akka turan afaan isaaniirraa akkas jechuun dubbatu. ምክንያቱም በየቤቱ በየጓዳው ወለጋ ውስጥ ከፍተናል። ወጣቱን በዩኒቨርሲቲ ያለውን የተለያዩ ወጣቶችን መሰብሰብ ችለናል። Ajjechaan jumlaa fi gara jabeenyaa kun akka uummata keenya irratti raawwatuuf kanneen waamicha gochaa turan hedduudha. Isaan keessaa tokko Zamadkuun nama jedhamudha. Innis akkas jechaa ture. ግንባር ነው ማለት ግንባር ጠላት ነው፣ ወራሪ ነው፣ ወራሪ ነው። ግንባሩን በለው ባገኘው ነገር በቆንጨራም በምንም ግንባሩን እያልከው Egaan kana hunda kan kaafneef dararaan uummata keenya irratti yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru akkaan ulfaataa fi qindaawaa ta'uu isaa hubachiisuu qofaaf. Uummanni keenya weerartoota akka sabaatti lafaaf qe'ee isaarraa isa buqqisuuf wal ijaaree ka'e kana kan ofirraa ittisuu danda'u irree tokkoomeen ka'ee karaa danda'ame maraan ofirraa yoo qolate qofam. Sochiin Oromoo fi Oromiyaa dhabama irraa oolchuuf barattoota Oromootiin jalqabamee yeroo ammaa biyyoota addunyaa bakkoota ilmaan Oromoo jiran maratti tarkaanfatee jira. Duguggaa sanyii ajjechaa fi weerara Oromiyaa irratti mootummaa nama nyaataa fi nama qalaa sirna PPP kan inni ijaaree Oromoo irratti bobbaasu goolessituu faannoon geggeeffamaa jiru balaaleffachuun sagalee diddaa dhaggeessisaa jiru. Joe Biden! Shame on you! Shame on you! Abiy Ahmed, the Ethiopian Prime Minister, should be in jail. Should be in jail. Not in America. Tibba darbee walgahii hooggantoota Afrikaa 49 ol irratti hirmaatan kan qopheessummaa Ameerikaatiin magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingten DC'tti gaggeeffame irratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed irratti argamanii turan. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa adda addaarra jiraatu fuuldura masaraa mootummaa Ameerikaatti walitti qabamee duguggaa sanyii ajjechaa buqqaatii fi sarbamiinsa mirga namummaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa fi humna fiinxaaliyyii Amaaraa Faannoo jedhamaniin raawwataa jiruu fi daangaa Oromiyaa fiinxaaliyyii kanaan sarbamee ajjechaa uummata keenya irratti raawwatamaa jiru
mormuun hiriira bahanii uummata isaanii biyya keessaaf sagalee ta'anii jiru. The killer government of Ethiopia. Abiy Ahmed is unfit to lead. Abiy Ahmed is unfit to lead. Terrorist Fanno Amara out of Oromia. Terrorist Amara Fanno out of Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in East Africa. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa lammiilee isaa irratti yakka duguggaa sanyii gaggeessaa jiru cina dhaabbachuu fi deeggarsa godhuu fi dhaabuu qaba. Abiy Ahmed yakkamaadha. Abiy shororkeessaadha jechuun sagalee diddaa isaanii dhaggeessisaniiru. Drones to kill Oromos. To kill Oromos. Stop using taxpayers' money. Taxpayers' money to support the terrorist government in Ethiopia. The Ethiopian government is a terrorist government. USA, stop using taxpayers' money to support Abiy Ahmed. Bifuma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Noorwee tibbana magaalota Osloo fi Bergenitti akkasumas Jarman Berliinitti, Neezerlaand magaalaa Zahegitti, Awustiraaliyaa Meelboornii fi biyyoota biroo keessatti hiriira bahuun duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, waraana Oromiyaa irratti labsame, haleellaa xiyyaaraaf diroonii akkasumas weeraraa daangaa Oromiyaa ilmaan nafxanyaan gaggeeffamaa jiru balaaleffatanii jiru. Mootummaan PP kana akka dhaabus gaafataniiru. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi ala jiran uummata keenya waraana xayyaara mootummaa PP fi weerara finxaaliyyii Amaaraa faannoon guyyuu ajjeefama qalamaaf qe'ee isaarraa buqqaa jiru kanaaf sagalee ta'uun itti fufee adeemsifamuu qaba. Mana teenyee mormi keenya diinaa nurraa muramuutti gadi baanee falmannee wareegama qabsoon gaafattu hunda baasuun gabrummaatti xumura gochuutu kabajama. Yeroo ammaa kana mootummaan diddaa uummataa kana gara dabarsuuf jecha ajandaa adda addaa uumee uummatatti gadi baasuun uummata keenya afaan fajjeessuuf yaada isaa gara biraatti harkisuuf yaalaa jira. Tibbana naannoo magaalaa Finfinneetti waa'ee alaabaan walqabatee ajandaan uumame diddaa uummata keenyaan goleellee Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru gara dabarsuuf ajandaa qopheeffamedha. Nama biyya qabutu alaabaa qabaata. Yeroo diinni dachii abbaa keenyaa irratti nutti duulee lafarraa nu buqqisaa jiru kanatti waa'een alaabaa ajandaa ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo jettan alaabaan mallattoo biyyaati. Nama biyya mataasaa qabutu alaabaadhaas qabaata waan ta'eef. Inni qalamaa jiru sababa alaabaa PP Oromiyaaf miti. Sababa dachee isaafi. Kanaaf kan dursu biyyaa fi dachee ofiiti. Kanaaf uummanni keenya ajandaa diinaa kana jala fiiguu dhiisee biyya ofiif, mirga ofiif, bilisummaa ofiif diddaa isaa jabeessee itti fufuu qaba. Impaayirri Itoophiyaa kun uumamuu ishee irraa kaastee hayyootaa fi beektota Oromoo akkasumas qonnaan bultoota walumaa galatti ilmaan Oromoo nyaachaa as geesse. Dur harkaa fi harma nu muraa kan turan yeroo ammaa immoo morma ilmaan Oromiyaa muraa jiru. Diinni yoomillee diina. Kanaaf morma keenya biyya keenyaaf kenninee Oromiyaa diinni diiguuf ifaajaa jiru kana ijaaruutu bara baraan boohuu irraa walaba nu baasa. Kanaaf qabsoo keenya finiinsinee mirga abbaa biyyummaa keenyaa haa mirkaneeffannu. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diina
Dinasa mo'e gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee. Maal qaba dinasa mo'e gaafa tokko nama saambulee. Akkaada pappaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Akkaada pappaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraanna gabroomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Waan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne. Tokkummaan kaane hafuursine fincilee lollee. Waan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Hordoftoota keenya qophii keenya akkuma itti fufetti jira. Lammileen Oromoo guttiin irraa buqqaanii shaambuu qubatanii jiran keessa haadha Oromoo tokko dubbisnee jirra kunooti. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Galata Rabbii baga jiraattan. Nameen gooftaa galata nagaa keessanii sin. Naguma galata saamee miidiyaa irraan isinii bilbilaa jira haaluma keessan haala keessa jirtan isin dubbisuufanii. Akka odeessa qabnutti isin maatii keessan irraa buqqaatanii maatiin kaan isin jala ajjeefamee ofii lubbuudhaan baatanii mana keessan gadhiistanii bakka biraa akka jirtanitti odeessaa arganneeti. Mee eessarraati ka buqqaatanii amma hoo eessa jirtu? Nuti aanaa jaardagaa jaartee taaneeti gandi keenya immoo Jaanjimmar jedhama. Achirraa warreen gaddaa Hidaar 22 mana keenya gadhiisnee jaarteetti baqanne godee aanaa keenyatti. Yeroo sanatti abbaa manaa mucaa kofanaa walloon otoo bakkee barrii jedhama gani eega namni wal yeroo hojiin hojjetamu to eeguu isa ajjeesan achitti. Barreen gaddaadhaa kan ajjeesan. Hidaar 20 gaafa Hidaar 22 baqannee to jirruuti. Eeyyee. Saabsiisa saabbanna jennee immoo gaafa Gimboot 7 immoo isa ajjeeste. Eessaa sassaabbachuuf turtan silaa? Dakichuma Jaanjimmar sanaati ganda keenya sanarraati sassaabbanneetuma jirru. Egaa nuti walakkaan ol baaneetu jiru inni immoo horii qabatee dakoota jiru achi iddoo eeguu horii sanattis ajjeeste. Lafa duraan buqqaatan irraa qe'ee keessan sanarraa waa walitti qabachuu dhaxxaniiti achitti ka du'e. Achumarratti magaala horii yoon fide hin sheeqqatu jedheetu achi qabatee jiruuti. Inni achitti du'e daa'ima qabannee nuti ol baanee jaarteerra jirra. Egaa immoo inni du'eetu achi jirru immoo kun ammas lammata nu quunname jennaan daa'ima 2 qaba ture inni duraan isaaniin qaba'ee ol dhufees daa'imni sunis kun asitti narratti mi'ame ilmi tokko keessaati. Amma bakka lammataa qubattan sanarraa waggaa darbechirraa buqqaatanii magaalaa kamiin qubanne jettan silaa? Magaalaa jaartee qubanne aanaa keenyarra. Amma immoo jaarteerraas isin buqqaasanii? Jaarteerraa immoo kunoo achiis nu buqqaaste jennaan dhufnee godina jirra amma Shaambuu. Magaalaa Shaambuu jirtu amma? Magaalaa Shaambuu dhufne immoo asitti mucaan immoo haaluma qilleensaa sunis hin mijanne nyaanni hin argamne. Kanumaan qabame mucaan waggaa 5 na jalaan du'e mucittii masanaa mucaa hangafa mucittiin hanko. Kan intala keessaniiti jechuudha. Abbaan warraas ka du'e kan intala keessaniiti daa'imis ka du'e kan intala keessaniiti. Kan intala kosanaa. Ela horii bakkee fuuldura isaatti naqateeti. Ofiisaa immoo gaara jala jirti jarri waan ta'eef gaaricharra irra keessa isaa taa'aa jira. Karaa duubaa dhuftee tonni argiin isarra baate isheen. Horii eega jechuudha. Horii fuuldura isaatti naqateeti barrii irra qabatee jiran immoo barrii eegama jedhama akka biyya keenya sanaatti. Eewudha maqaanii abbaa manaa intala keessanii kun? Bookaa jedhama. Bookaa eenyuuti? Bookaa Nuurfataa. Abbaa ijoollee meeqaa ture?
Abbaa ijoollee lamaati egaa kun amma yeroo sana isaa garaa isheetti hedduu kana deesse amma mucaa tokko. Haa ta'u gaa'ee dhugaadhanus kanuma dhageenyeeti abbaa warraa ishees qalamee mucaan see hangafaasii haala beelaarraan kan ka'e du'ee jedhanii odeessa arganneetis hin dubbisuuf jennee silaa kallattumaan intala keessa yookaan kan abbaan warraa sirraa du'ee daa'imni sirraa du'e dubbisuuf yaaleen ture egaa jireenyi sin faffacaaseetu argachuu hin dandeenye. Haa ta'u amma kan abbaa warraa intala keessan yookaan mucaa keessan kana kaqalee eenyuudha adda baafattaniittuu qaama kamiidha? Qaamni kalee Finxaaleeyyuma. Finxaaleeyyi faannoo Amaaraati. Finxaaleeyyuma isaa hanqalee Finxaaleeyyuma beekamaani. Naannoo sanatti kanumatu deddeebi'ee ta'aa jira. Sa'atii sanatti tarii waan ittiin jedhan qabu naannoo sana jirtu yeroo inni kana ta'e waan adda baafatta waan ittiin jedhan jira moo isin ergi du'eeti ka dhageessan laata? Moo yeroo yakki kun irratti raawwate naannoo sana jirtu itti dhiyeenyaan waan quba qabda waan dhageessan qabdu? Nuti yeroo sana daa'ima fu'annee gara jaarteetti ol baaneerra. Isaan dhiirotuma wajjiniin naannoo sana qabatanii sababa horiitti achuma jiru. Egaa taateen kun ta'ee gaafa jedhani guyyaan isaa sanbataa sa'aatii galgala naannoo 9 irratti jammarame haalli lola gaafasiisuun dafinoo ganama adeemne egaa nuti du'ee buleera. Erginni du'eetu deemtani. Namootuma bira jirutu fuudhee gara manaatti gasheera malee nuti yeroo sana bira hin jirru garuu immoo taateensaa ajjeechaansaa bareedaa miti. Akkamii mormarraa muramee kan jedhu dhageenye hammam dhugaadha wanti kun? Akkasi'a. Mormumarraa muraniiti ajjeesanii? Waan gargari hin buune akkuma daakuu qorraanitti gorra'ameera jedhan garuu nuti dhaqne sassaabaniiru warri bira bu'ee manatti gashe immoo akkasuma nutti odeessan. Warra reeffasaa kaasee warra jaan argeetu isinitti hime? Nuti bullee dhaqne gan owwaalamne bullee maqneet owwaalle malee. Amma isin yeroo lammaffaaf buqqaatanii jechuudha jalqaba qe'ee keessan irraa buqqaatanii gara aanaatti baqattanii ammas marsaa lammataaf buqqaatanii gara magaalaa Shaambuudha ka jirtan. Achi jirra amma immoo kun asufne miilumaan daa'imoota kana qabannee ufne asitti immoo du'a jalaa baasnannee ammas duuti deebee lammata nu qaqqabee maal goona ganne. Egaa jabaadha dhugaadha hin ulfaata mee jaarteerraa hoo kan buqqaatanii gara Shaambuu dhuftan yoomidha? Jaarteerraa gamma naannoo ji'a tokkoof torbee lammaffaa keessa jirra. Ergi gara Shaambuu dhuftanii? Achittoo maaltu ta'eeti yeroo buqqaatan sana rakkoon uumame egaa beekamaadha garuu namumaaf ifa ta'uufidha dhugaadha uummanni keenya dhibbootaan kumaatamootaan qeerraa buqqaa akka jiru numa beenna. Guyyaan isaa maalii guyyaa sana maaltu ta'e jennaan dirqamtanii qe'ee keessan marsaa lammataaf gadhiistanii deemuu dandeessan? Guyyaan isaa facaasa jedhama nuti gabaa agne jennaan gabaa yeroo geenyu namni achi as didichaa nutti dhufe jennaan maalinnaan nuti baqa'anu jedhan. Jennaan egaa nuti akkuma ugumayyuun seene waraannis immoo torbee isaatti baheera achirra aadaa sanarraati. Waraanni kan mootummaa moo? Kan mootummaa baheera torbee isa duraa. Ba'ee gaafattan magaalaa sana gadhiisee deeme? Torbee basaanii achi bahanitti. Isaanis facaasuma sana bahanii. Jarri kunis torbee isaatti dhufanii galanii warri Finxaaleeyyiin kunis. Ergi waraanni mootummaa magaalaa sana gadhiisee deemeetu Finxaaleeyyiin Amaaraa dhufanii jechuudha. Torbee isaan bahanitti dhufan isaan. Meegaa yeroo sanatti akka gabaa jirtanidha kan himtanii namoonni baqatanii isinitti dhufan kun maal gochaa jiru maaltu ta'e isiniin jedhan? Egaa ufte jennaan nuti arreennee maqnee wayyaa maqna keenyarraa uffannee qabnuufi. Ijoollee kana qabannee baanee achirraa siiqnee gaafa ilaallutu dhukaasni baname magaalichatti mana gurguddaatti keesse manni guggubate manni jaartii irratti manni bareedaan tokkollee hin jiru amma garuu waan argitaniitu miidiyaa irratti iyyuu. Dhugaadha mul'ata sa'atiima sana isa dhufan dhukaasa bananii mana uummataa gubanii isin lubbuu keessan baafachuuf baqattanii jechuudha. Nuti egaa lubbuu baafachuuf gadi garba dura biyya keenya ufnetti baqannee naannoneetti gara Shaambuu ufne achirraa siiqnee gaafa ilaallu homti magaala sanaa. Magaazinii mi'aan baatu hin hafne manni babbareedaan hin hafne lubbuun namaas amma bahee garuu eenyuraa yoo kataa miti nama baay'eetus mi'ame qabeenya baay'eetus bade inni jaartee illee kana jedhamee hin dubbatamu.
Dhugaadha ulfaataadha waama gabaasaa argataa oollu waan dhagaaf argaa oolluudha. Meegaa lubbuu keessan qofa moo kabaafachuu dandeessan tarii huccuu jijjiirraaf ta'u waan harkatti qabattanii waan halkan tokko lamattiin bultanii midhaana ta'u waan harkatti qabattan waan baafattan qabduu laata sa'a sanatti. Nuti dhugaa makanaa fagaannee amma har'aa geenya mana sanarraayyuu jennee yaanne isa dakaa biyya keenyarraa jalqaba funaannee fidanni qabeenyi nuti qabnachuma keessatti barbadaa'e. Wayyaa ishee dhaqna keenyarraa bichaa kun amma kaleessa ishee madeesse kanaafiyyuu warruma simbiraa ufan kanatuyyuu wayyaa tokko fidee laateefi malee waan dhaqna keenyarraa jijjiirannu mataa isaan fidanne nuti. Kan keessanis manni barbadaa'eera jechuudha. Kiraa qabannee kan keenya daka iddoo duraatti hafe suma kiraa qabanne sana keessatti handumti isaan gubatee ani. Ta'u ergi dhuftanii ogaa akka dhugaadha naan jechaas jirtuu dhagaas jirranii beeknasii huccuu qaama keenyarra jiru qofa qabannee kabaanee jettanii kana biratti haadha ulfaa qabattanii deemaa jirtu daa'ima qabattanii deemaa jirtu mee kiloomeetira gamii walirraa fagaata shaambuu fi jaarteen kun akkamittiyyuu deemtanii gara sanatti dhiyeessuu dandeessan yookiin akkamittiin haala akkamiitiin magaalaa shaambuu ga'uu dandeessanii? Jaartee shaambuun kiiloo 70 nuti guyyaa facaasaa sana achirraatii baane gaafa roobii ufnee akkayyuu jedhamutti baane bulle achi ufne gara saqalaatti galle guyyaa 3 adeemnee tufne as geenye jaarsi abbaa koos jira daa'imoota kanas nan tirsaa dubartii garaatti baatu kanas nan tirsa kana qabadhee guyyaa 3 garaa bulee nan as gahe. Egaa geejjibin jiru dhugaadha daa'ima qabattanii jaarsa ulfaatoo qabattanii haadha ulfaadha garaatti baattu qabattanii miillaan deemtanii kiloomeetira 70 deemtanii dhuftanii achi ga'uun dadhabbii hedduu qaba. Egaa rabbi isin gargaaree immoo sana hunda injifattanii immoo magaalaa sana ergi geessanii eessa qubattan akkamitti qubattan akkamitti jirtu wanti nyaattan wanti uffattan maaltu jira? Wanta uffanni waan nu laataniiran hin qaban ishuma ofii keenya butannee baane sana bichaarraa alatti nyaatas immoo gaafii arganna gaafii hin oolla katamaamatti baane waan tokko jennee mashaayima kana faa qammasna malee nyaanni gahaa nun argamu iddoo qubanne kanattis. Mee mucaan hangafaa nurraa boqotee asitti jettan kun maalirraati laata? Ilma nyaatarraa kan ka'edha. Nyaatuma dhabuurraa kan ka'edha. Darbee immoo lafti isaa iddoo inni qubachiisaniidhaan lagarraa hin qorraa iddoon isaa mijataa miti nyaanni akka garaan taane qilleensattis wallaaleema guyyuma 2 dhukkubsateen. Dhuftanii guyyuma 2 dhukkubsateetu boqote jechuudha. Maakoo dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata hedduu nama gaddisiisasi harmeen kunoo lafti isin qubattanii jirtanii amma iddoo hin taanedha jettanii. Lafa sanatti deessuun ciniinsifattee da'uun baay'ee ulfaata lafuma gaariittuu mana ofii keessattiyyuu deessuuf ulfaataadha haalli da'umsaa haala gaariin ta'uu dhiisuu malatti ulfaachuu mala akkam ture mee akkamittiin hiikamuu dandeesse deessuun kun haalli naannoo sana ture akkam iddoon ciisichaa wanti isheefillee haga tokko mijatu firaashuma lafa buufachuullee haa ta'u wanti xiqqoo ishee mijate jira. Mana yaalaatti bilbillee ambulaansiin dhuftee fuuteeti. Mana yaalaa xeenaa xaabaa irratti hiikamte gasheen gaafas gargaaramtee bulte guyyaa maroobi gaafa mucaan suni guyyaa saballeeffame isheen galgaluma isaa miixuun ishee qabnaan ambulaansiitti dawwallaan dhufanii nu fudhatanii achi immoo maatiin amma iddoon jirru kun fayyoo niitiin ilma isaanii da'umsa ufteettiiyyuu achitti nu arganii daraa mucaa kana lammataa achi naqatiin xinnooma sammuun ishee boqotu ani mana tokko nu laatanii achi keessa torbee tokkoof turre amma. Maatiidhaa firaa warri mana isiniif laatan kun. Firaa maatuu ijaanuu nun beekani rakkinuma keenya laalanii malee wal argine iyyuu hin beeknu raaqumatu laphee isaanii tuqeeti malee ijaanuu wal hin beeknu firoo maaturu. Guyyaama mucaan hangafaa sun isinirraa dadhabeedha kan isheen hiikamte. Guyyaa inni balleeffame galgalammoo miituun ishee qabate haqannee achitti deesse isheen. Egaa hojiin rabbii nama dhiba dhugaa dubbachuu fi gam tokkoon gaddi namatti dhufaa gam tokkoon immoo gammachuu hirmaatu jiruuma addunyaati. Egaa gadda keessanittis jajjabaadhaan jedha gammachuun keessanis immoo isiniif hirmaanna baga gammaddan egaa waa lama keessummeessaa jirtu.
Waan nama keessummeessaa jirra Waaqayyo kaa galatu malee. Egaa isinumtillee haftanii har'a ga'uun immoo waan tokko amma eessatti simbiraa sochootere deessuun kun yookiin intalli keessan kun eessa jirti amma? Ishee immoo waraannis galeera kaabineenis aanaa keessanitti galeera galaa jechaa jiru jedhaninnaan kaleessa deebisee eddichuma qubanneerru sana. Achuma kaayanii mucaasa xinnaa bira kaayanan dhufeera amma hansaanii immoo mi'anaa lallaatanii kanaan duratti tajaajilamaa turre jirayyuun isa isaaniif sassaabaa qulfii isaanis jeen as dhufeera malee. Isheen garuma jaarteetti deebitee jirti. Jaarmeedaa ji'a maddee qubanne sana jaarmeedaa malee hin deemne. Iddoo qubachiifaman sana deemte. Magaaluma shaambuu ta'eeti. Eddicha qubanneerru sana jaarmeedaa jedhama mucaan firaa tokko firaashii cidinuu biteerayyuu achiin kaayetanii amma ufee. Isin waan ittiin gargaaramaa turtan deebisuuf malee amma waluma bira jirtu jechuudha. Waluma bira jirraa isaanis qulfiis laa'ee isaaniinis immoo amma kanaatti nu gargaaran Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu meeton jeeyin baheerayyuun galgala akkasuma isaan ji'a jeenas deebi'eera malee ishuma bira hin jiraanu. Amma ogaamee bakkuma deebitan sanatti wanti ittiin jiraattan maaltu jira tarii deeggarsi karaa garaa ta'aati jira wanti kun wanti isin qaqqabe jira laata wanti ittiin ijoollee kanas deessuu kanas ofii keessanis oolchitanii bulchuu dandeessan waan akka nyaataas haa ta'u uffataas haa ta'u deeggarsi isin qaqqabe jira haala akkamii keessa jirtu. Deeggarsi kun duqee dura daakuu xaafii fidanii. Guyyaa kana toshamaa oolee uummanni baay'eedha galgaluma raatii maaf arganna malee guyyaa fi qursii fi misaa abbaa masaatu argate nyaata abeenuma oola. Garuu kan argattan irbaatuma malee ganamaa fi guyyaan jiru jechuudha. Sa'aatii eegee waan nu laatamu hin jiru amma har'a magaalarraatii ti'aa ufanii hojjetanii misaa marratti nu laataniiru har'a. Kan kana godhu eenyudha qaamni mootummaa kana keessatti waan isin bira dhaabbataa jiru qaba akka miidiyaa irraa arginutti uummatuma Oromootu abbootii qabeenyaatu wal dammaqsee waan kana gochaa jiraadha ka quba qabnu mee gama mootummaatiin deeggarsi ta'aa jiru jira. Wanti mootummaa waan keessa galeeruyyuu hin jiru innoo ijoollee biyya alaafaarra jiranii ijoollee gara Finfinnee jiran kana fa'aa matuu walitti kurfaa'ee gadi ergaa jira malee karaa mootummaa wanti ta'eeru hin jiru jedhanii har'a mataasaa magaaluma shaambuu kana keessarra waldaan kamii akka ta'e hin beeku malee waldaatu fidee misaa laatee deebi'e ammayyuu. Malee qaamni mootummaa homaa gochaa hin jiru. Beektu waan yeroo odeessamu akkas jedhanii odeessu garuu nuti keessa isaa gad fageessines waan dhageenyu hin qabnu. Bilbila sufurkaan qabnu waan isaan beeknu malee akka jedhamutti akkas jedhanii odeessu ijoollee biyya alaarra jirtu ijoollee Oromiyaa irraatu kurfaa'ee gargaaraa jira uummata sasa buqqa'eef gaddee miindaa isaarraa kukkutee jiru malee karaa mootummaa kun ta'echaa nageenya. Dhugaadha yennus kanuma quba qabne asuma kana isinirraa qulqulleeffachuufanii gama mootummaatiin homtuu akka ta'an jirree uummatuma Oromootu waan danda'uun isin bira dhaabbataa jira kana quba qabnaa mee haalli waliigalaa maal fakkaata buqqaatonni akka keessanii haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Jireenyi buqqaatotaa baay'ee marakkisaa waan namatti mijateeruyyuu hin jiru. Boqonnamaa qaba yoo harkasaarraa qabaate amma tokkoof tajaajilarraa addatti wanti gargaarsi kun takataattalee yeroo isaa eege sa'aatii isaa eege waan nama gargaare hin qabu fayyuma lubbuma oolshannaas jirra malee waan nu mijateeru hin qabna sittis. Haa ta'u harmee baay'inni buqqaatota wajjin jirtanii kunoo hagamin ta'a laata tilmaamumaan jechuudha lakkooftanii dhugaa jiru beekuu baattanis tilmaamaan hagamin taana jettanii yaaddu. Naannoo 7,000 ta'u warrumti jaarteerraa ufnee qubanne jaarmeedaas jedhamu kanatti qubanne. Amma Mannaayiraa jiru warri dura Wallaggaas jiru iddoo 3tti qoodamnee jirra miti amma nuti. Isa kanaaf naannoo 7,000 ta'a jedhanii uummanni buqqa'eeru kunoo. Kanumti iddoo tokko jirtan iyyuu 7,000 geessu jechuudha. Iddoo tokko miti hiramneeti. Bakka 3tti nu qoodeera. Wallaggaa yuunivarsiitii keessas kan jiranii Mannaariyaa yookaan buufata konkolaataas kan jiran jiru lafa isin amma jirtanis jiru. Inni kaan inni waa harkarraa qabu immoo mana kireeffateeti jira. Yooma waa deeggarsi uftee jedhamu guyyaa ofa malee galgala kireeffateeti gala baay'eensaa namni. Haa ta'u haadha koo gajabaadhaa rabbi sin faana ta'u mee dhaamsa maal qabdu uummata Oromoof isa ta'uu maaliin nu bira dhaabbatanii maal nuufa godhanii maaltu ta'uu qabaa jettu dhaamsa qabaattan yoo jiraate. Egaa yoo tolanii masaanii
kun rakkinni yoo ta'e waggaa geenyee nuti rakkannee jirru biyyarraa biyyatti tarkaanfachaa jirra. Yooma tolanii haala biyyaa kana nuu mijeessanii akkaataatti jireenyaa nuu mijeessu ta'eef ergaa dhaamsa kanaa qaqqabsiisaa. As teenya bu'aa buusnu hin qabnu nuti nagaan nuu bu'ee biyya keenyatti gallee isa asii gargaarsa ija keessa laaluurra toqnee kosii keenya irratti gallee achumatti illee waan fe'e taanee nuu mijatanuu fi as keessatti wanti nuu mijate tokko hin jiru. Daa'ima biyya hin beekne qabannee dhufne jaarsaa umuriin isaa du'aaf ga'ee gottotee dhufee as taa'ee ija keessa laalchisuu korra totolee gooftaan araara buusee biyya keenyatti akka gallu taanee nuu wayyanuu fi dhaamsa nani qabu nagaan barbaadaa. Siniif isinis immoo galatoomaa gooftaan sinaa eebbisuu si wajjinaa ta'u ayyaanni Waaqayyo. Tole ulfaadha ammaa koomee uummata Oromoo kan isin bira dhaabbataa jiru galateeffataa turtanii ammas uummanni kun yoo danda'e maaliin akka isin bira dhaabbatu barbaaddu haga haalli mijatee nagaa isin barbaaddan iddootti deebi'ee gara qe'ee keessaniitti deebitaniitti maaliin akka isin bira dhaabbatan barbaaddu? Deeggarsa maalii qabna ree kun oddoo mooqatti manarraa manatti darbine har'a ganuti lubbuumaan jirra jedhamna malee jireenya maal qabna iyyuuti maaliin barbaannu deeggarsa moota arganne ni barbaanna. Otoo gallee har'a godoo ayyuu fayyaatti galan jiraatanii manni keessan barbaachisu eenyu jalaayyuu badaa miti. Otoo danda'amee deeggarsa ni barbaanna waan arginees hin qabnu nuti akka jaartirraa ufnetti fayyuma kun lubbuma keenya oolshanne jennee tasteenya malee. Haa ta'u haadha koo ulfaadhaa gaala rakkisaa kana keessa teessanii rakkina keessan obsaan ciniinnattanii yaada jiru sagalee bilisummaa Oromoo wajjin yeroo keessan fudhattanii taasisuu keessaniif guddiseen isin galateeffadhaa. Jabaadhaa waaqni isin faana haa ta'u yoo dandeenye deebinee isin dubbisna ulfaadhaa galatoomaa. Eeshi nagaan turaa gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Nayyee ulfaadhaa.
Hordoftoota keenya qophii xumura irra geenye jirra. Gooroo abbaatu hordata, roorroo abbaatu dhowwata. Qophii keenya itti aanee dhiyaatu kanarratti kan jedhu qaba.
abbatu hordataa roorroo abbatu dhoowwata. Qeen abbaa malee abba lammiin qabdu akkuma jedhamu qabeenya ofii tikfachuu fi akka waraabessin seennetti qe'ee ofii jabeessanii eeggachuun mirga uumama abbaan qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti qabudha. Hulaa sareen seenteen waraabessi akkan seenneef godaannisa seenaa darbe irraa barachuun Oromoon akka sabaatti bakkayyuu wal cinaa dhaabbachuun qe'ee fi qabeenya namaaf saa isaa yeroon itti tikfatu isa yeroo kaanii caalaa amma. Seenaa rirminyaattu akkuma jedhamu seenaa keessatti uummanni Oromoo bal'aan akka saba guddaa dachee bal'aa irra jiraachaa turee fi jirutti Impaayera Itoophiyaa keessatti eenyummaa isaan yakkamuun sirnootaa fi murnoota dhufaa lufaa tokkummaa impaayeratti leellisaniin dhiibamaa fi dhiitamaa ture. Ammas miidhamaa jira. Inni amma mul'ataa jiru garuu dhiibamuu irra darbee dhabamsiifamutti tarkaanfatee jira. Qubattoonni gaafa jiraachuuf kaaba impaayerattiin Oromiyaa seenan muuxannoo gabroomsanii jiraachuu warroota dhihaa weestarn leegaasii dhaalaniin jijjiirraan maqaa osoo nafin eenyummaa namaa fi lafaas kan isaaniitti jijjiiruun kan ofiin bakka buusanii domineet eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa lafa irraa balleessuun aadaa, amantaa fi duudhaa alagaa ofii hordofan Oromootti fe'anii kan Oromoo dhabamsiisuun gabroonfatanii bulchuuf dhagaan hin falaxin hin turre. Ammas abjuu fakkaatatti jiru. Akka sanaan ilaalcha habashummaa diriirsuun Oromoo gabroomsanii bulchuuf babal'ifannaa qubannaa ekspaanshin gara Oromiyaa taasisuu keessatti Oromoo akka barbaadanitti gabroomsanii Oromiyaa akka fedhatanitti qircachuuf tooftaa fi tarsiimoon isaan baafatan guddaan eenyummaa Oromoo hundeen balleessuu ture. Habashoonni uummata Oromoo aadaa, duudhaa fi amantii ganamaa qabu walumaa gala eenyummaa Oromummaa balleessuun eenyummaa isaanii dhaalchisuun Oromoo gabroonfachuu fi Oromiyaa qircachuuf yeroo jedhanitti dursa yeroo amantaan kiristaanaa Aleksaandaraa irraa gara Itoophiyaa dhufuu walakkeessa jaarraa 14ffaa keessa bara 330 AD irraa qabee hanga 1958tti addatti Oromoo fudhachiisuuf bu'aa bahiin isaan hin baane hin turre. Kana seenatu dubbata. Weerartoonni Habashaa gochaa dabaa garjabeenyummaa fi bineensummaa jalqaba kan isaan shaakalan Oromoo Walloo irratti. Oromoon Walloo gaafa amanticha fudhachuu didu tooftaa abbaa irrummaa irratti baasaniin warra amantaa fudhachuu dide sanyummaan foyanii qe'ee irraa ari'achuun buqqaasuu pirskeeshin fi qabeenya isaa saamuun konfiskeeshin yakka namoomaa inhumanity Oromoo irratti raawwataa turan. Sanaan hin raawwanne. Ifatti ammoo nuu gabroomuu dideen jiraa fannisanii funyoon ajjeesaa turan. Gochaan fakkaataan nugusootaa qubattootaatiin Oromoo Arsii fi Harargee irratti jaarraa 19ffaa keessa taasifame. Aanolitti harkaa fi harma muranii calanqotti miila muraa turani. Har'as jaarraa 21ffaa jaarraa qaroominaa baanamu keessatti leellistoonni sirna harcaatota sanaa Wallaggatti morma muranii mukatti diranii Oromoo irratti geerrarani. Waan ta'eef Oromoon baraan salphina eenyummaa isaanii yakkamee qe'ee fi qabeenyaa isaa irratti roorrifamee ajjeefamaa, hidhamaa, buqqaafamaa, gubataa, saamamaa jiraachuu jalaa bahee bilisaan qe'ee isaa irratti jiraachuuf tokkummaa isaa cimsachuun of ta'ee wal ta'ee qe'ee isaa irratti falmachuu qofatu fala maayiti. Kanaaf kan gorroo abbatu hordotaa roorroo abbatu dhoowwata jenneef. Akan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Yaa lafaa lafee biyya baaqiyyaa akan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa.
obsitee kanarraan dura afaan baasitii dubbadhu har'a harmee obsitee kanarraan dura afaan baasitii dubbadhu har'a eegaasi nyaatee walte biroon taraa dirqiinsi saamee abboo keenyarraa. Lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Yaa lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Beeloyne sirratti eegonne qabeenya keetirra agabuu hafne sirra beeloyne sirratti eegonne qabeenya keetirra agabuu hafne hiyyoomne jiruun harka maranne akka ilmoo haadha abbaan qabne. Lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Yaa lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Harkoota gabrummaa nurra naqaa Itoophiyaa simoo gasanii maqaa harkoota gabrummaa nurra naqaa Itoophiyaa simoo gasanii maqaa maqaan kee awwaalameerraan dura gurralleen dhageettiin tahee dharraa. Lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Yaa lafee biyya baaqiyyaa hakan dubbatu yaa Oromiyaa obsisiif gayaa. Dugomsee abbummaa maqaa kasinuuf falmoo barbaadu meeqa daraan dugomsee abbummaa maqaa kasinuuf falmoo barbaadu meeqa mi'aatee baree sirratti waaqaa atiin dubbattu kan itti haqaa. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya irraa qabannee dhiyaanne kanumaan guduunfinee jirra. Sagantaa keenya roobii dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.